Mareen nageenyaaf misoomaa bakka gaggeessitoonni olaanoo argamanii fi qaamolee hawaasaa adda addaa hirmaachise aanaa hawaa galaanitti taa'amee jira. Jijjiiramaa fi bu'aa gama nageenyaatiin mul'achaa dhufe cimee akka itti fufuuf ga'ee keenya ba'achuun mootummaa cinanii dhaabbanna jedhan jiraattonni aanichaa. Nageenyi jiru taanaan jireenyi jiru. Horachuun, qotachuun, aramachuun, nagadachuun jiraachuun hin danda'amu. Yoo nageenyi jiraate duwwaa jiraan. Kanaaf nageenya barbaanna jechaadha. Nageenya kana ofii keenyaan yoo eeggannetu biyyi keenya nagaa ta'ee nagaan jiraannee kan dhalanne nuu guddatee kan qonne immoo makarannee nyaachuu dandeenya. Kanaaf nageenya kana mataa keenyaan jabaannee eeggachuudha qabna jechaadha. Yeroo ammaa kana keessatti tasgabbiin yeroo muraasaaf dhufee jira. Isa kanatti dhibbatti itti gammanna. Bor iftaan immoo nageenyi kun akka mirkanaa'u barbaachisaa ta'uusaa maatiirraa ka'ama. Akka kootichaadha maatii koochaadha ijoolleen qabu gorsee gochaan ta'an irraa deebisee gara misoomaatti gara hojiitti deebisuudha. Nageenyi guutummaatti akka mirkanaa'uu fi ani akka uummata tokkootti wayim akka dubartii tokkootti narraa wanti eegamu waan hedduudha. Innis tokko ofii koo dhimma nageenyaa irratti waan hin hubadhee hiriyaa koo ollaa koo saban keessa jiraadhu uummatan keessa jiraadhu hubachiisuudha. Maalummaa nageenyaa. Nageenyi maal akka ta'e nageenya keessatti qoodiyaan qabu maal akka ta'e hubachiisuudha. Inni kan biraan mana koo keessa daa'imman koo hubachiisuudha. Waan nageenyaa waa hedduudha. Baay'ee lakkaa'ame kan dhumu miti. Nageenya jechuun mataa isaatti jireenya jechuudha. Bakka jireenya biyyaa jechuudha nageenya jechuun. Nageenya kana immoo kan eegnu jechuudha. Deeggarsa mootummaan nu taasisen nageenyi mirkanaa'aa dhufee jira jedhan bulchaan aanaa hawaa galaan obbo Asaffaa Yoonaas. Rakkoon guddina keenyaa keessa turte keessaa baasuuf deeggarsi mootummaaf naannoo fi federaalli nuuf taasisee baay'ee guddaadha. Kanaaf bakki kaleessa keessa dhumnee dukkanaa bakki amma jirru fooyyee kan qabuu fi gara ifaattis deemaa akka jirru beekamaadha. Kana yeroo jennu harka tokkoon hojii misoomaa karaa kaan immoo hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuuf walcinatti hojjetamaa kan turedha. Gaaffileen misoomaa rakkoo nageenyaatiin harkifatanii hawaasa biratti komii ta'an kanaan booda dhawaataan deebii kan argatu ta'uu walitti qabaa koree dhaabbii misooma baadiyyaa caffee Oromiyaa obbo Diriirsaa Waaqumaa kan dubbatan bakka hundaatti nageenyi jiraatee hawaasni jiruuf jireenya isaa haala gaariin akka gaggeeffatuuf ga'een mootummaa fi hirmaannaan uummataa olaanaa waan ta'eef xiyyeeffannoo adda ta'een kan hojjetamu ta'uu koomishinera koomishinii poolisii Oromiyaa Leetinaal Jeneraal Dirribaa Mokonnin kan himan. Nageenya keenya deebisnee waa'ee misoomaa nageenya yeroo jiraate nageenyi bakka jirutti ofiisaati wanna walsinu wanna addaan hin baane waan ta'eef bakka nageenyi jirutti misoomni hin jiraata. Lubbuudhaanis jiraachuudhaaf qabeenya keenyattis fayyadamuudhaaf jiraachuudha wanni hundi. Kanaaf hirmaannaan uummataa murteessaadha. Humni qilleensaa Itoophiyaa erga hundeeffamee waggoota 88 kan lakkoofsise yeroo ta'u jijjiiramaanas xiyyeeffannoo mootummaan dhaabbilee nageenyaaf kenneen bu'aa cimaan argameera. Humna qilleensaa kana keessatti hojiin humna namaa gahoomsuu, naannoo humna qilleensaa to'achuu, teeknooloojii ammayyaa'aan balaliistotaa fi ogeessota suphaa leenji'an horachuun hojiiwwan akka fakkeenyaatti eeramanidha. Diiniin Akaadaamii Humna Qilleensaa Itoophiyaa Koloneel Lammaamaa immoo Akaadaamiin Humna Qilleensaa balaliistotaa fi teeknishaalotaa ciccimoo lafee dugdaa humna qilleensichaa ta'an horataa jira jedhan. Birmadummaa biyyaa eegsisuuf humni qilleensaa ኢትዮጵያ ጭምናን kan hojjetu ta'us dubbataniiru. በማንኛውም ሁኔታ ለአገሩ መስዋዕት ሊከፍል የተዘጋጀ haala kam keessattuu biyya isaaf wareegamuuf teeknishaan injiinaraa fi paayileetii qophaa'ee fi humna biyya isaaf lubbuu isaa dabarsee kennuuf qophaa'e keessa tajaajiluun carroomudha. Anis qaama kanaa ta'uu kootiif baay'een gammada. Bara 1981 irraa eegalanii humna qilleensaa Itoophiyaa keessatti teeknishaala ta'anii hojjechaa kan jiran Girmaa Roobaa wayita ammaa barsiisaa Akaadaamii Humna Qilleensaa Itoophiyaa ta'uun tajaajilaa jiru. Ogeessi teeknikaa Girmaa Roobaa gara fuula duraattis balaliistotaa fi teeknishaalota ciccimoo horachuuf xiiqiin hojjechaa jiraachuu himaniiru. አየር ኃይል እንደ ትናንትናው አይደለም። ዛሬ በጣም ዘምኗል። ከአፍሪካ አሉ ከሚባሉ አንዱ ነው።
humni qilleensa keenyaa akka kaleessaa miti har'a baay'ee ammayyaa'eera. Afrikaa keessaas humnoota qilleensaa jiru jedhaman keessaa isa tokkodha. Meeshaalee qabnu sirnaan fayyadamnee baasii meeshaalee alaa bitnu hambisuu caalaa wanti nama gammachiisu immoo hin jiru. Aviyeeshinii Akkaadaamii Humna Qilleensaa Itoophiyaatti hoogganaan kutaa elektirooniksii ajajaan dhibbaa Rabbirraa Indiriis humni qilleensaa Itoophiyaa teekinooloojii addunyaan ittiin hojjechaa jirtutti fayyadamee hojii milkaa'aa hojjechaa jira jedhan. Kanaaf anis biyyattiif sirnaan hojjechuun qabaa jedhaniiru. ከለውጥ ወዳ ከመጣም በኋላ እነዚህ ላብራቶሪ ውስጥ የምታያቸው ነገሮች ጅጅራማ አስወንቶት አሲቲ ሙላተን ሁንዳ ሲሬሱን ሁምና ነማ ቀብኑን ሆጀኔ ሰደርካ ከነራ አካ ገሁ ታሲስኔራ ቢይኮ ኦሶ ሂን ቀባቲን ነበርሲፍቴ አማይሞ አን ሰደርካ ቢየኮ ተጃጅሉ ደንዶ ኢራን ጅራ hojii humni qilleensichaa hojjechaa jirus sadarkaa Afrikaatti dorgomee akka milkaa'uuf gahee isaanii kan bahan ta'u hojjettoonnii fi hooggantoonni kunniin himaniiru. Barnootaa fi leenjii qulqullina qabus kennuuf xiyyaaronni leenjiif qophaa'anii fi meeshaaleen ammayyaa'aa ta'an kan jiran ta'uunis himameera. የአየር ክልልን ይጠብቃል ሲባል በዋናነት naannoo qilleensaa eega yeroo jedhamu irra jireessa xiyyaaronni geejjibaa fi waraanaa dirqamaaf qophaa'oo ta'uu qabu. Kanaaf ammoo teeknishaanonni dandeettii qaban ni barbaachisu. Ogeessonni ciccimoo ta'anii fi dandeettii guddaa qaban leenjii kana kennuuf qophaa'oo ta'uu qabu. Dhaabbatichis sadarkaa addunyaatti dorgomaa ta'uuf ciminaan hojjechaa jira. የውጭ ዜጎች እኛ ጋር ተምሮ lammiileen alaa nu biratti baratanii Itoophiyaan biyya guddoo fi uummata barate guddaa qabaachuu ishee akka beekanii fi teekinooloojiidhaanis cimtuu ta'uu ishee barsiisuuf hojjechaa jirra. ኤርፎርስ ውስጥ የተማረ አንድ ትውልድ humna qilleensaa keessatti dhalootni barate bakka kamittuu dandeettii milkaa'uu qaba. Kanaaf humni qilleensaa keenya mana barumsaatti kanneen biroofis galtee gaarii kan ta'uu danda'udha. Humni qilleensaa Itoophiyaa hundeeffama waggaa 88ffaasaa muddee 6 sirna garaagaraan kan kabaju ta'uunis himameera. Badhaasni kalaqa qabiyyee tiktookii Itoophiyaa 2023 magaalaa Finfinnee hoteela Skylight'itti gaggeeffameera. Dorgommicha dhaabbanni Qurunfud Digitaals dhaabbata Union Events waliin qindaa'uun kan qopheesse yoo ta'u qabiyyee ispoortii, barnootaaf biizinasii, tola ooltummaa fi komeedii dabalatee dameelee 15 dorgomsiisuun rogeeyyii miidiyaa hawaasaa mo'atan badhaaseera. Sagantaan badhaasichaa kan qophaa'e rogeeyyii miidiyaa jajjabeessuun miidiyaa hawaasaa guddinaaf oolchuuf akka ta'e hundeessaa fi hojii gaggeessaan dhaabbata Qurunfud Digitaals ኦቦ መቅደም ደረጀ ይብሳኔሩ ይህ የመጀመሪያው የሆነው የክሬቲቭ አዋርድስ ፕሮግራም ሰገንታ በዳሳ ከለቀ ቀብዬ ጀልቀባተ ኩን ካዮን ኢሳ ሮጌይ ሚዲያ ጉድናፍ ከለቃ ፈከፈ የደመኒፍ ጅጅቤሱዳ ሰገንታ በዳሳ ከለቃ ከነቦ ደገጌሱን ፍስሙጥኖ ጋሪ ኑፍታ ሰገንታን ኩን አከመልካውፍ ቃሙሊኑ ቱምሰን ሁንደኒ ገለቴፈና ቲክቶከሮን ደሜሌ ገረገራቲን በዳሲች አርገተኒስ በዳሲች ሆጂ ጫልማፍ ከኒሳን ከካሱ አከተይ ዱበተን ዛሬ ለሚሸለሙ ተሸላሚዎች ብቻ ሳይሆን ለቀጣዩም ትውልድ warreen har'a badhaafaman qofaaf osoo hin taane warra duuba jiran jajjabeessuu keessatti badhaasni kun iddoo olaanaa qaba. Sagantaa akkasii kana qopheessuu keessaniin isinan galateeffadha. Miidiyaa hawaasaa ijaarsa biyyaatiif oolchuun akka barbaachisus rogeeyyiin miidiyaa saganticha irratti arginee dubbisne ibsaniiru. Odeeffannoon dogoggoraa nama dhuunfaas hawaasas biyyas miidhaa keessa galchuu danda'a. Namoonni odeeffannoo sirrii akkamitti akka argachuu danda'an, maalirraa akka argachuu danda'an isaan barsiisuu qabna. Lamaffaan immoo namoota odeeffannoowwan dogoggoraa kana facaasan saaxiluudhaanis namoonni akka isaan of eeggachan gochuun hin danda'amu. Kana qofa osoo hin taane sadaffaan immoo maalla gama seektaraati. Fakkeenyaaf fayyaa irratti odeeffannoo dogoggoraa namni dabarsu yoo jiraate seektarii fayyaa hordoffii godhuu akka qabu. Miidhaas faayidaas hin qaba sooshaal miidiyaan. Infoormeeshinii gahaa osoo hin dhaga'iin itti fayyadamte miidhaa guddaallee ni qaba jeetan yaadan. Odeeffannoo qulqullaa'aa hin taane odeeffannoo nama hin fayyadne fa'aa kennanii dhaloota burjaajessuun daataa keenya illee gubuun dhagaadhuma bilbila keenyaallee ajjeesuun ni jiraata waan ta'eef iyyuu kan akka miidhaattan fudhaa. Saganticha irratti argamuun badhaasa qophaa'e kan kennan deetaan ministeera turizimii Aadde Leensaa Makonnin dhaloonni amma jiru odeeffannoo sirrii dabarsuun miidiyaa hawaasaa ijaarsa biyyaatiif oolchuu akka qabu dhaamaniiru. እንደዚህ አይነት ፕላትፎርም በተፈጠረ ቁጥር ወጣቱ ክሬቲቪቲውን የሚያሳይበት
Pilaatfoormiin akkasii haguma babal'achaa deemu haala dargaggoonni kalaqa isaaniitti guddifatan carraa dorgommii naga qabeessa ta'e itti gaggeessan waan uumuuf jajjabeeffamuu qaba. Nutis tumsa barbaachisu gochuun kan isin jajjabeessinu ta'a. Dhaloonni miidhaa fi faayidaa miidiyaan hawaasaa qabu adda baasuun odeeffannoo dhugaa dabarsuun misoomaa fi ijaarsa biyyaatiif oolchuutu irra jiraata. Sagantaa badhaasa kalaqa qabiyyee TikTok Itoophiyaa 2023 yeroo jalqabaaf magaalaa Finfinnee Hoteela Skylight'tti gaggeeffame kanaan damee komeediitiin kan dorgome TikToker Barxamiyoos badhaafama addaa sagantichaa ta'uun badhaafameera.